السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجنت في هردفتك إن أربعة كتير ويت أرجمنا بكسا ينمنو يدو بوارتي يدو بشننا ينمنو نمتي نمان رافرة تجني شكي كمنا إن شاء الله تعالى كيسما بريدة كمنا راه كيسما أدى كمنا مقالا بريدة كيسة أرجمنا مدينة جالة تمتو في كوجنتو akka namni haasa'in irraa dhagaye fi akka ijaan agarreetti akkasii namni gari ana duuba garii barsiisaa ta'e garii waan ta'e Allah walami mee wal qoqqoranii wal dachaana garii barataa ana qofaat akkuma isin agartanii jira malee uummanni deemee jira faayilaata addaa koran isaan kasamii irra deemuu fi kalafarra deemu takka isaan namne akka isinii jenna inshallah mee barsiisaa irraa isinii eegalla barsiisaa irraa eegallu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكانك يا فؤاد محمد نجراني. أي يعني جماني أنا شبه سومبورا مقالة سومبورا نفي مقالة أنا نفي دمارا نفي. أنا نفي دمزون مجرى. إيه ين مجرى. ساعتين مجرتي. بيا أورغود أيرامون أم بيكم كسرني أما كم مقالة جالا لا كيسجل كلام. مقالة جالا لا كيسجل. مقالة ما جرتي. إيه مقالة أنا جالا لا كيسجل دي مجنان. daawwannaa dhufne. Maaltu sin viidiyoo gaara keessa hin daawwattanii? Gaara keenya hin daawwannee keessuma jira kaa guyyuutti jira asitti. Eega barsiisaa ta'e waggaa meeqa? Erga barsiisaan waggaa lammeessaa eegalleerra amma alhamdulillah. Jiruun jiru maaliif bareedaadha? Jiruu barsiisatu maali? Jiru mana hundumtuu waan jiru alhamdulillah. Mana barnootaa keessaa jiru barsiifti. Mana barumsaa dubboo jedhaniin. Dubboo? Dubboo. Turee bulee Dubaayitti jijjiiramuun ol jedhanii. Gaara rawaan ta'eef. Gaara rawaan ta'eef. Dubaayitti ta'uun ol jedhanii. Okey, maashaallah hordoftoota kenna gaa barsiisaan akkana jedhanii mana barnootaa dubboo barsiisanii magaalaa Jaalalaa dhufne jedhanii ziyaaraa dhufan gaa Makkaa Madiinaan taatee jirti Jimmi magaalaa Jimmaa jirra gaa keessoo inni himnee jirra gaa nu harkaa baate wanti. Akkasii inshaallah ammoo isaan barataa jedhan san dubbisnee walii dachaan ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barsiisaan tuyyi maqaan kiyya Haafiz Abbaa Biyyaa Abbaa Macaanaan jedhanii hayyee barsiisaan na duratti fixe maaliin dubbadha? Hayyee aanaan irraa dhufe aanaa Shabee Sombooti magaalaa Somboo jedhaniin magaalaa Simboo jedhanii moggaasa nama booddee kana qayyaramee erga ulamaa hin dhufanii qophatanii magaalaa Simboo jedhaniiti moggaasan. Kanaafuu hay ulamaa hin qophatani egaa yoo irraa asii lakkoofne fannii hunda ni barsiisan jedhan. Hayyee. Barsuun kijiba ulamaa hin bar nama nabaaru yoo illee nama eebbisa malee eebbasaatu bar rahmataa bar inni mutaane iyyuu erga isaan dhufanii barakaan bar akkana dechee guutteeti nyaanni illeen qorii irratti haftee wal deebi'uu jammarte yan wallaahi billaahi. Kanaafuu amma gaa magaalaa Jaalalaa magaalaa Baajifaar Jimmaa si jedhan san gaa biyya mootii sanii daawwachuu dhufneeti ajjirraa. Kanaafuu ustaaza gaa guddaa galatooma nu daawwachuu geessan. Hayi biyya saniin immoo biyya saniin lammaffaa dhumaa hun sodaatinaati qubsiifaddaati sinaa eebbisuu na baaruu jennaan gaa. Hayi alimni bar yoo hojii inni sitti hime sana hojjechuu didde rabbumaa si abaara malee. Bar inni si nabaaru namni jallaan akka jiru kitaaba irraa argee jira namni qajeelaan akka jiru kitaaba irraa qara'ee jira waan nabitti isaan godhan gaa gaafa qureeshonni sun san waan dubbatanii jiranuuf isaan san waan qara'anii jiranuuf san obsaan isa qajeelaan taanes qajeelchaa tolchaa bira darbu waan ta'eef lakkii nabaaruuti qubsiifaddaati irraa dhugaa jechuun jira bakka wallaalummaa wajjin amata 50 hin taa'inaati waggaa 5 baraddaati ibaadaa godhaa jechuun jira. Hayyee bakka taate akkas egaa warroowwan Harargee godinyoonni keenyas biyyi keenyas achi baay'ee yeroo achi turru sana baay'ee namatti tolti Harargeen magaalaa Jaalalaa dhaqi ammaa wallaahi jechuudha qalbummaan achi jirti gaa afumaaf magaalaa Jimmaa jirra malee baay'een jaaladha. Isaanis egaa rabbi nagaatti haa ta'u ulamaa isaanii sana hajabeeffatanuun jedhee dhaamaafan. Yaada dabalataa waa'ee ulamaa keenyaa kaafnan yaadni tokko na keessaa ka'e yaadichis ulamaa kursii jechuun hin ta'u nama abaaraa jedhamee gaggeeffamaa ture. Amma garuu ulamaa keenya ishee Nuraddiin ergi qubsiifannee booda
guyyuu halkan isaa mana nama hundaa keessaayyuu quraanatu gungumamaa jira. Muuziqaan badee nashiidaan inni kan shirkitti nama galchu hundi isaa badee quraanatu gungumamaara. Badee hundi isaa badee quraanatu mana hunda keessaa gungumamaara. Kun akkana jedha lakkii kun akkana jedha jedhamee waliin falmamaa walirraa baratamaa jira waan ta'eef. Kaatte sirriitti. Ciree dhiisee hadinu mataa illee gabaabsini. Kanatti ulamaa qubsifadhaa nurraati ilaalladhaatii faayidaa malee miidhaa hin qabu jenna ulamaan akka yaada keenyaatti. Maashaallah jazaakumullah isiniin jenna ijoollee teennaanii. Ani silaa namni na beeku hin jiru maqaa kiyya himuus dhiisuus waa tokko faayidaa hin qabu. Gaarii dhammoo nama tokko himuun. Akkas isiniin jenna inshaallah xiqqishoo asirratti bobbohaarree walii yaana. Bohaartiin keenya dhadhaa magaalaa Jimmaa keessatti yeroo ta'u asii galaaluun xiqqoo akka tokko garaa bitti nama godha. As siqannee taa'u hojjerraa. Warreen biyyi faagaa maal gaafatan? Kottaa nu laalaa isiniin jenna. Warri Jimmaa dhuftanii ilaalii warri bakka biraatillee hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti dhiiroo maal jettan? Bakka nagaan nu turaa nuuf jiraadhaa umurii dheeradhaa jennaan. سلام كالعسل وكذاك السكر وأطيب من ريح المسك والعنبر وإن قدر الرحمن أجيء إليكم وإلا فالسلام عليكم جنان ما حقنا